Akka mooltaan hordoftoota Orookidis Akaadaamii irra boqonnaa shanaffaa kutaa lammaffaa qabannee dhiyaannee irra barnoota hawaasaa 5.2 irra jirra. Sirna bittaa kolonii Afrikaa akka jedhudha kan ilaallu. Sirni bittaa kolonii Afrikaa maal ture? Koloneeffannaan maal akka ta'e kan irratti bal'inaan ni ilaalla yookiin immoo biyyooti Afrikaa koloneeffatamaa turan eenyu fa'i kan jedhu bal'inaan ilaalla jechuudha. Yaadni kolonii jedhu hiika bal'aa qabaata yookiin immoo baay'ee bal'aadha jechuudha. Ta'u malee hayyoonni hedduun koloneeffannaan sirna yookiin adeemsa olaantummaa siyaas-diinagdee biyyi tokko biyya biraa irratti qabaachuu yaada jedhu irratti walii galuu jechuudha. Biyyi tokko biyya biraa irratti olaantummaa akka qabaattu waan hundaan siyaas-diinagdeedhaan yoo ta'e maal gochaa jirti jechuudha? Biyya sana kolonii ishee jala galfataatii jirti jennee yaaduu dandeenya jechuudha. Dabalataanis biyyi tokko lafa biyya biraa qabachuun qabeenya saamuun sirna ofii irratti fe'uu jechuudha. Lafa biyyi sun qabu lafa investimentii hedduu ta'uu danda'a, lafa albuudoti keessatti argaman ta'uu danda'a, hedduminaan fudhattee of harka galchuudhaan ofitti maal ta'uu dandeessi jechuudha? Biyya sanarratti koloneeffataa ta'uutii dandeessi jechuudha. Biyyi sun immoo koloneeffatamuu dandeessi jechuudha. Qabeenya ishee dabarsitee kennuudhaan koloneeffatamuutii dandeessi jechuudha. Kanaaf biyyi tokko olaantummaa siyaasaa biyya biraa irratti yoo qabaatte sirna ishee diriirsuu fi qabeenya to'achuu jalqabdi jechuudha. Biyyi tokko koloneeffatteetti yogguu jennu caasaa ishee diriirsiti jechuudha biyya sana keessatti. Sanaa booda haala barbaadamuun biyya sana keessatti waan barbaaddu yeroo barbaadutti dalaguutii dandeessi jechuudha. Faallaa kana biyya to'atame immoo mirga diimokiraasii gonkumaa hin qabdu jechuudha. To'atameera taanaan biyyi sun yookiin koloneeffatameera taanaan maal hin qabu? Mirga diimokiraasii hin qabu jechuudha yookiin mirgi diimokiraasii hin jiru biyya sana jechuutii dandeenya jechuudha. Walumaa galatti sirna koloneeffannaa bifa asii gadii kanaan ibsuutii dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa sababoota ka'umsa koloneeffannaa akka jedhu gabaabsinee yoo ilaalle sababoonni bu'uuraa jalqabbii sirna koloneeffannaa ta'an hedduutu jiru jechuudha. Sababoonni bu'uuraa madda ka'umsa kolonii ta'an hedduutu jiru. Isaan keessaa muraasa yoo ilaallu sababa warraaqsi industiriin Awurooppaatti waarshaaleen adda addaa babal'atan meeshaalee dheedhii fi qabeenya uumamaa Afrikaa keessaa argachuuf karoorfame waan tureef jechuudha. Meeshaaleen Awurooppaa fi biyyoota biroo keessatti warraaqsi industirii gara ammayyummaatti ce'uu dagaagaa waan dhufeef maal taasisuu? Meeshaa dheedhii barbaadan biyyoota Afrikaa keessaa fudhatu jechuudha. Awurooppaanonni Afrikaa koloneeffachuun babal'ifannaa lafaa dursanii karoorfatanii waan jiraniifidha jechuudha. Inni adda biraan immoo jechuudha sirni jalqabbii koloniif bu'uura akka ta'e keessaa inni lammaffaan Awurooppaanonni Afrikaa koloneeffachuun maal godhanii babal'ifannaa lafaa dursanii geggeeffatan yookiin karoorfatanii hojiitti hiikanii waan turaniifidha jechuudha. Inni adda biraan babal'inni waarshaalee fedhii albuuda dheedhii argachuu kakaasuu danda'eera jechuudha. Waarshaaleen hedduun biyyoota Awurooppaa keessatti waarshaaleen industirii hedduun babal'achaa deemuun meeshaa dheedhii barbaadan immoo biyyoota Afrikaa keessaa fudhachuuf dirqamaniiru jechuudha. Sana gochuuf immoo maal gochuutu isaan irra ture? Biyyoota Afrikaa koloneeffachuutu isaan irra ture. Kanaafuu biyyoota Awurooppaa walitti dhufuudhaan Afrikaa qircatan jechuutii dandeenya jechuudha. Warri Awurooppaa fedhii kana guuttachuudhaaf abuurraa bakka argama albuudaa daran adeemsisaa turan jechuudha. Biyyoota albuudaan miidhagoo ta'an yookiin immoo albuudni hedduminaan keessatti argamu keessatti adamoo eegalan jechuudha. Biyyoota sana koloneeffachuudhaan dhiibbaa irraan ga'aatii turan jechuudha. Abuurraa fi gareen amantii da'oo godhachuudhaan Afrikaa keessaa bakka adda addaa turan albuudni hedduun ardii Afrikaa jiraachuu mirkaneeffataniiru jechuudha. Namooti imala abuurraa bakka adda addaatti taasisaa turan hedduu isaanii maalirra ga'anii? Afrikaan biyya albuuda hedduu lafa jalaa qabduu fi misoomne yookiin immoo itti hin fayyadamamne waan taateef koloneeffachuu akka qabanitti mari'atan yookiin mirkaneeffatan jechuudha. Haala kanaan sababoonni siyaas-diinagdee fi hawaasummaa sirni koloneeffannaa akka eegalu taasisaniiru jechuudha. Sababoonni amma olitti eerre kun maaltu akka ka'u taasisanii? Koloneeffannaan akka eegalu yookiin immoo koloneeffannaan akka jalqabu taasisaniitiin jiru jechuudha yookiin immoo bu'uura ta'aniitiin jiru jechuudha. Kanumaan sababoonni bu'uuraa armaan olitti ibsaman hunduu adeemsa bittaa kolonii Afrikaa keessatti saffisuun akka dhugoomu taasiseera jechuudha. Kanumarraa ka'uudhaan Afrikaan bal'inaan cicciramuu dandeesseetti yookiin immoo koloneeffatamuu dandeesseetti jechuudha. Inni adda biraan adeemsa warri Awurooppaa Afrikaa itti koloneeffatan maalidha akka jedhu kan ilaaludha jechuudha. Boqonnaa kana jalatti adeemsa warri Awurooppaa ittiin Afrikaa koloneeffatan inni jalqabaa dhuma jaarraa 19ffaa keessa warri Awurooppaa haala mijataa fayyadamuun ardii Afrikaa sirna koloniin qabachuu danda'aniiru jechuudha.
maal godhaniiru haala mijataa uumuudhaan yookiin immoo haala mijataatti fayyadamuudhaan Afrikaa koloniidhaan qabachuuf danda'aniiru jechuudha jaarraa 19ffaa keessa. Warri Awurooppaa Afrikaa qabachuu kan eegalan bara jalqabbii daldala garbaa ta'us dhuma jaarraa 19ffaa keessa garuu kallattiidhaan qarqara ardii Afrikaa qabataniiru jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessa maal taasisaniiru jechuudha. Dhuma jaarraa 19ffaa keessa kallattiidhaan qarqara ardii Afrikaa qabachuutti danda'aniiru yookiin dhuunfachuutti danda'aniiru jechuudha. Qubannaan kun jalqaba sababa qonna babal'ifannaa fi humna garbaa fayyadamuun kan eegaledha jechuudha. Bakki isaan dhufanii qubachuudhaaf yaalan maal qonna bifa babal'isuu fakkaatuunii fi humna garbaa fayyadamuudhaan babal'ataa deeme jechuudha. Gara koloneeffannaatti ka deemaa dhufe jechuudha. Adeemsaan garuu lafa dhuunfachuudhaan sirna daldala garbaa dagaagsuu jalqaban jechuudha. Keessumaa deemanii maal taasisuu jalqabanii lafa sana guutummaatti to'annoo isaanii jala galchuu eegalanii sana boodas namoota achi jiran bifa daldala garbaatiin fuudhanii deemaa turan. Bifa daldala garbaatiin fuudhanii deemaatii turani jechuudha. Sanaa booda maal taasisanii koloneeffachuu eegalanii jechuudha. Biyya sana guutummaatti kolonii isaanii jala galfachuutii jalqaban jechuudha. Fakkeenyaaf qarqara biyya Seeraaliyoon, Gaambiyaa, Saa'o Toomee, Gaanaa, Koodiriivoor yookiin Ivory Coast fi fiixee Afrikaa kibbaa keessatti fa'i jechuudha. Karaa Afrikaa lixaadha jechuudha. Bal'inaan wanti kun kadeemsifamaatti ture yookiin koloneeffannaan bal'inaan ka eegalee ture jechuudha. Akkasumas qarqarri Afrikaa kaabaa karaa Aljeeriyaa, Tuuniziyaa, Morookoo fi Masir dursa to'atamaniiti jiru jechuudha. Afrikaa lixaa akkuma biyyooti olitti eerrisuun to'ataman gara Afrikaa lixootti Afrikaa kaabaatti darbuudhaan Afrikaa kaabaa keessa biyyooti kunneen weeraramuu danda'aniiti jiru jechuudha. Sanaa booda wiirtuulee eeraman kanneen akka ka'umsaatti fayyadamuun kallattii lixaa kibbaa fi kaabaan gara walakkaa Afrikaatti saffisaan babal'achuu danda'aniiti jiru jechuudha. To'annaan isaanii haala kanaan iddoowwan barbaachisaa ta'etti meeshaa waraanaa fayyadamuun bara 1914 keessa lafa Afrikaa harka caalu to'atan jechuudha. Meeshaa waraanaa fayyadamanii bara 1914tti to'annaa isaanii jala galchuu danda'aniitiin jiru jechuudha. Bal'inaan biyyooti Awurooppaa. Kun egaa kaartaa Afrikaa yeroo koloneeffattootaan weeraramee turetti ka arginudha jechuudha. As bukkeetti ka arginu kolonii biyyoota kamii akka isaan ta'an sararoota kanaan arguutii dandeenya jechuudha. Asitti mallattoo akka kanaa asii dalgee asii gadii dhaabbii kan qabu Ingiliziin kan to'ataman yoo ta'u, dalga kan ciisee jiru Faransaayiin kan to'ataman, tuqaa kan qabu Poorchugaaliin kan to'ataman, tuqaa jechuun warreen kun Poorchugaaliin kan to'ataman jechuudha. Tuqaa warri kun Poorchugaaliin kan to'atamanidha. Warri dhaabbiin kun sararri dhaabbiin kun Ingiliziin kan to'atamanii turanidha. Warri dalga ciisan immoo warreen akka kanaa Faransaayiin to'atamanii warra turanidha. Esiin bakki jiru immoo esii tuqaan esii bakka jiru immoo warra Ispeeniin koloneeffatamanii turanidha. Hoolaandiin kan koloneeffatamanii turan tuqaa gurguddaa kanadha. Warreen tuqaa xiqqoo kun Poorchugaal ta'uu isaanii asirraa fi garii kanarraa arguutii dandeenya jechuudha. Gara olii kanatti yeroo dhufnu dalga kan sassararamee jiru kunis ni jira. Warreen dalga sassararamee jiru kun immoo biyya Turkiidhaan warra koloneeffatamee jirudha jechuudha. Biyyooti akka Ijipti fa'aa fudhachuu dandeenya jechuudha. Tuuniziyaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Warra Turkiin koloneeffatamanii turanidha. Haala kanaan babal'ifannaan sun eegalee jechuudha. Ittuma fufee biyyoota hunda waliin ga'eetii ture jechuudha. Inni kun adeemsa isaaniidha jechuudha. Adeemsa koloneeffattoonni Awurooppaa ittiin Afrikaa qabatan isa ka'umsaadha jechuudha. Adeemsa faca'ee Afrikaanotaa ilaalla kutaa kana keessatti immoo yookiin gara gadii kanatti gama biraan immoo sirna bittaa kolonii warra Awurooppaa uummanni Afrikaa mormuun qabsoo gurguddoo taasisee jira jechuudha. Qabsoowwan beekamoo bara jalqabbii koloneeffannaa adeemsifaman keessaa muraasni qabsoo uummata Maalii, Mandiinkaa, Gaanaa, Ashaantee, Iiboo, Ibiiboo, Naayijeeriyaa fi qabsoo uummata Zuuluuti jechuudha. Qabsoon warreen kanaa yookiin saboota kanaan gaggeeffamaa ture dhiibbaa kolonii warreen Afrikaa ofirraa kaasuuf yaalii taasifamaatii ture yookiin immoo mormii taasifamaatii ture jennee kaasuutii dandeenya jechuudha. Dabalataan qabsoo uummata Zaanzibaar, Tangaanikaa fi Misir mormii cimaa gaggeessaniiru jechuudha. Uummatooti olitti warreen kun immoo qabsoo cimaa warreen gaggeessanidha jechuudha. Qabsoo uummata ka jennu jechuudha. Zaanzibaar keessatti, Tangaanikaa fi Misir keessatti bal'inaan mormiin dhohee gaggeeffamaatii ture jechuudha.
Uummattoonni Sudaanii fi Itoophiyaa faccee gurguddoo taasisaniiru jechuudha. Itoophiyaa keessattis immoo bal'inaan Sudaanii fi Itoophiyaanis bal'inaan faccee yookiin immoo mormii cimaa gaggeessaatii turani jechuudha. Faccee uummattoota Afrikaa taasifamee ture keessaa qabsoon milkaa'e kan uummattoota Itoophiyaa qofaadha jechuudha. Itoophiyaan Itaaliin dhuftee biyya Itoophiyaa qabattee waraanaa turteetti jechuudha yeroo bal'aa fi uummanni Itoophiyaas bara 1896 dirree waraanaa Adwaa irratti waraana taasisuun Xaaliyaanii irratti injifannoo galmeessuu danda'aniiru jechuudha. Injifannoon Itoophiyaan argatte kunis uummattoota Afrikaa hundaaf fakkeenya gaarii qabsoo bilisummaa ta'eeti jira jechuudha. Itaaliyaan yookiin Xaaliyaaniin waggoota 5f Itoophiyaa keessa kutaa adda addaa bakkoota adda addaa qubattee buufattee hojiiwwan piroojeektiiwwan gurguddaa hojjetaa turte. Hanga ammaatti tajaajila uummataaf kan kennaa jiran illee ni jiru jechuudha. Yeroo sana keessatti garuu qabsoon hin dhaabbanne jechuudha. Uummati kun ofirraa fincilee gabrummaa kana ofirraa kaasuuf yaaliin taasisaa ture osoo addan citiin waggaa 5 booddee Xaaliyaaniin guutummaan guututti injifatamuudhaan deebiteetti jirti jechuudha. Gara injifannoo Adwaa irratti gaggeeffameen jechuudha. Biyya koloneeffatee fi faccee uummattoota Afrikaanotaa barasaan taasisaa turan kan ilaallu yoo ta'e biyyi koloneeffatte Faransaayidha. Uummata walootu faccee kanarratti hirmaate Seenegaalii fi kan Gaambiyaadha jechuudha. Faransaay uummata Mandiinkaatu irratti hirmaate biyya Maaliitti jechuudha. Ingiliziin uummata Ashaanteetu faccee taasise biyya Gaanaatti jechuudha. Xaaliyaanii kan morme uummata Itoophiyaadha. Kan biyyi isaa Itoophiyaattiidha jechuudha. Xaaliyaaniitti fincila kan taasise Saanusiyaadha. Biyya Liibiyaadha. Hoolaandiin kan koloneeffatte Afrikaa kibbaadha. Uummati mormee ofirraa kaase immoo uummata Baasuutuu fi Zuuluudha. Ingiliziin kan koloneeffatte Misriidha. Kan ofirraa mormee kaase Uraappii Paashaa warreen jedhaman achi keessa. Ingilizii kan koloneeffatte Sudaanidha. Kan mormee ofirraa baase mormii Mahadistotaati. Jarman kan koloneeffatte Tangaanikaadha. Fincila Maajii fi Suwaahiliitiin kufuu danda'aniiru. Jarman kan koloneeffatte Namiibiyaadha. Fincila uummata Naamaa fi Hereerootiin kolonii sanarraa bilisa bahuu danda'aniiru. Beeljeem kan koloneeffatte Kongoodha. Qabsoo uummata Suwaahiliitiin bilisa bahuu danda'aniiru. Poorchugaal kan koloneeffatte Angoolaadha. Baakongoo Mihuburu Baambo warreen jedhaman kanneen gosoota kanneen sadiin bilisa ba'aniitii jiru jechuudha. Kan inni adda biraan kan argannu Ingiliziidha. Ingiliziin kan koloneeffatte Ugaandaa har'aadha. Yeroo sana faccee kan taasisaa ture Bugaandaa yookiin Bonyooroo warreen jedhamanna. Dhumarratti Ingiliziin Keeniyaadha kan koloneeffatte. Keeniyaa keessa immoo gosa Mizruyi jedhamudha kan ofirraa dhiibbaa taasisuudhaan ofirraa kaaseetiin jiru jechuudha. Uummattoonni Afrikaa faccee yeroo dheeraaf taasisan keessatti xumura irratti sababoota adda addaa kan ka'e mo'atamuu danda'aniiru jechuudha. Sababoota kanneen keessaa inni guddaan olaantummaa fi qindoomina humna waraanaa warri Awurooppaa qaban jechuudha. Warri Awurooppaa biyyoota Afrikaa koloneeffachuuf yeroo dhufan wixinee bal'aa wixinanii karooraniiti dhufanii sababa sanaan meeshaa ammayyaa qabaniinis immoo biyyoota Afrikaa bittaa isaanii jala galchuutii danda'aniiti jiru jechuudha. Dabalataanis tokkummaa dhabuu uummattoota Afrikaa muuxannoo waraanaa dhabuu fi hanqina leecalloo waraanaaf barbaachisan dhabuudha jechuudha. Biyyoota Afrikaa immoo walitti dhufeenya dhabuun isaanii muuxannoo waraanaa dhabuun isaanii fi leecalloo waraanaaf barbaachisu beekuu dhabuun isaanii injifatamuu isaanii yookiin immoo kolonii jala galuu isaaniitiif bu'uura isa olaanaa ta'eetii ture jechuudha. Olaantummaan humna waraanaa jechuun leenjii yookiin ga'umsa loltummaa fi meeshaa waraanaa gahaa fi leecalloo waraanaaf barbaachisan hunda qabaachuu yookiin militarii superiority jechuudha. Military superiority jechuun qaamni waraana keenya meeshaa gahaa sirnaan fayyadamuu kan danda'u fi tarsiimoo waraanaa sirriitti kan beeku yoo ta'e waraana keessatti injifatamuutii hin danda'u. Warri Afrikaa immoo isa kanaan hanqina bal'aa waan qabaniif koloneeffatamuutii danda'aniitu jiru jechuudha. Warri Awurooppaa Afrikaa erga koloniin qabatanii booda sirna bulchiinsa adda addaa diriirsuun bulchaa turaniiru jechuudha. Dabalataanis fakkeenyaaf Ingiliziin sirna bulchiinsaa alkallattii indirect rule jedhu yoo diriirsitu Faransaay immoo sirna bulchiinsa kallattii direct rule jedhu diriirsuun bulchaa turan jechuudha. Biyyooti kun biyyoota Afrikaa bakka adda addaa kan koloneeffatan haa ta'u malee biyyi Ingilizii indirect ruleidhaan biyyi Faransaay immoo direct ruleidhaan biyyoota Afrikaa kana bulchaatii turan jechuudha. Sirna bulchiinsaa alkallattii qopheessee kan hojiitti hiike lammii biyya Ingilizii nama Frederick Lugardi jedhamudha jechuudha. Nama eenyu jedhamu jenne Frederick Lugardi nama jedhamutu
sirna bulchiinsaa alkallattii qopheessuudhaan biyya Ingiliziif sirna kana qopheessuudhaan hojiitti hiike jechuudha. Tooftaa sirna bulchiinsaa alkallattii aangoo ol aanoo harka keessa galfachuun caasaa bulchiinsa aantummaa uummata Afrikaa hin qabne keessa gaggeessitoota Afrikaa hirmaachisuun loogummaa fi dhiibbaa mirga dhala namaa kan raawwatudha jechuudha. Inni kun gaa biyyoota Afrikaa aangoo keessaa dhiibee baasee biyyooti sabooti biyyoota koloneeffannaa dhufanii sana keessaa bakka bu'an biyya sana akka bulchan yookiin caasa isaanii sirnaan akka diriirsan ka taasise yookiin ka haala mijeessadha jechuudha. Sirna bulchiinsaa alkallattii Ingilizii fi biyyoonni biroo muraasni itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Alkallattii kana yookiin indirect rule ka jennu kana biyyoota Ingilizii fi akkasumas biyyoonni biroo muraasni sirnaan itti fayyadamaa turanidha jechuudha. Gama biraatiin sirna bulchiinsaa kallattii qopheessee hojii irra kan oolche lammii biyya Faransaay Albert Saraawut nama jedhamudha jechuudha. Biyya Ingilaandii eenyu jenne jalqaba ka dubbanne Frederick Lugard nama jedhamudha jechuudha. Indirect rule kana kan uume Frederick Lugard ka jedhu yoo ta'u kan biyya Faransaay kana immoo namichi bulchiinsa kallattii kan qopheesse yookiin direct rule kan qopheesse Albert Saraawut nama jedhamudha jechuudha. Sirna bulchiinsa kallattii Faransaay aangoo hunda dhuunfachuun beekamti jechuudha. Aangoo hunda maal gochuudhaan dhuunfachuudhaan beekamti jechuudha. Faransaay immoo haaluma kanaan Faransaay biyyoota Afrikaa koloniin qabatte hunda isaanii lammummaa Faransaay akka fudhatan assimileeshinii fi seera tokkoon akka bulan dhiibbaa taasisaa turte jechuudha. Yeroo ammaa kanallee biyyooti Afrikaa keessaa afaan hojii isaanii afaan Faransaay ta'e ni jiru. Sabi isaanis guutummaatti afaan Faransaay akka afaan lammaffaatti kan haasa'anis ni jiru jechuudha. Biyyooti Afrikaa keessa jechuudha. Biyyoonni Afrikaa Faransaay jala turan suutaan lammummaa aadaa fi afaan isaanii akka dagatan taasifamaniiru jechuudha. Hansaanii irraanfatanii kan saba koloneeffachuu dhufe kana guutummaatti fudhataniiti jiru jechuudha. Akka waliigalaatti baroota sirna bulchiinsa kallattii fi alkallattiin warri Awurooppaa biyyoota Afrikaa bulchaa turan keessaa seerri haaraa qophaa'ee kan mirkanaa'u paarlamaa biyyoota Awurooppaan ture jechuudha. Waa'ee Afrikaa dhimma Afrikaa ilaalchuun eessatti qophaa'e jechuudha. Seerri haaraan Awurooppaatti qophaa'e jechuudha. Paarlamaa Awurooppaatti qophaa'etu dhufee Afrikaa irratti appilaayi ta'a yookiin hojiitti hiikama jechuudha. Inni kunis miidhaa inni uummata kanarraan ga'aa ture isa adda biroodha jechuudha. Baroota sirna koloneeffannaa miidhaan hedduu uummata Afrikaa irra gaheera jechuudha. Baroota sirna koloneeffannaa dhiibbaan hedduun yookiin dabii hedduun uummata Afrikaa irratti raawwatameera. Isaan keessaa sarbamuun mirga dimokiraasii aadaa fi eenyummaa isaanii akka dagatanii fi dhiibbaa irraan ga'uu ture. Sababa sarbamuu mirga dimokiraasiin uummattooti Afrikaa mirga siyaasaa fi namummaa akka dhaban taasiseetii jira. Akkasumas mirga filuu fi filatamuu bakkaa bakkatti socho'uu gurmaa'uu fi qabeenya horachuullee dhorkamaniitii ture. Saamicha qabeenya uumamaa fakkeenyaaf albuudota adda addaallee Afrikaa keessa saamamaatii ture jechuudha bal'inaan. Dabalataan Afrikaan jeequmsa siyaasaa guddaa keessa seentee turte jechuudha. Rakkoo daangaa biyyootaa fi waraana waliin akka dagaagus carraa baneetii jira jechuudha. Amma asii gaditti kaartaa nuti arginu kun biyyoota Awurooppaa biyyoota Afrikaa koloneeffatanii turanii fi bakka isaan koloneeffatanii turanidha jechuudha. Ingiliziin yoo ilaalle Chaadiin dabalatee Sudaan kaabaaf Sudaanii fi Sudaan kaabaa kibbaa Chaad akkasumas Ijiptii fi biyyoota kanneen akka ollaa Ijiptii kanneen jiran to'atteetii jirti. Xaaliyaaniin dhuftee asii Eertiraa to'atteetii jirti. Karaa kana Soomaaliyaa to'atteetii jirti. Itoophiyaa keessallee wal waraansa waggaa 5 oliitiin deebitee baatee jirti jechuudha. Faransaay Jibuutii koloneeffatteetii jirti. Ingiliziin dabalataan asii Keeniyaa fi Ruwaandaallee koloneeffatteetii turte jechuudha. Akkuma kana qircatanii turan jechuudha. Biyyoota Awurooppaa bal'inaan Afrikaa guutummaa isheetti qircatanii turan jechuudha. Ingilizii fi Leseetollee Saawuz Afrikaallee Ingilizii fi Leseetoo fi Saawuz Afrikaallee Ingiliziitu koloneeffatee ture. Tanzaaniyaas akka kana jechuudha. Zanzibar, Zimbabwee warreen jennus to'annaa jaraa jala turanii jechuudha. Biyyooti Madagaskar Faransaayeen kan koloneeffatamtee turte jechuudha. Biyyooti hedduun isaanii kolonii biyyoota Awurooppaa jala turuu isaanii haala kanaan suura kanarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaan barattoota kaharraaf qopheeffanne asirratti xumurreetii jirra. Kutaa itti aanurratti 5.3 walitti dhufeenya siyaas diinagdee biyyoota Afrikaa bara bilisummaa boodaa ka jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga har'aatti nu walii waan jirtaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Gara fuulduraattis nu waliin akka taatan abdii guutuu qabna. Hiriyoota keessaniif peejii YouTube keenya subscribe akka taasisan akka affeertan abdii guutuu qabna. Yaadaa fi qeeqee yoo qabaattan toora koomentii keenya irratti yaada nu kennuu hin dagatinaa. Galatoomaa.